Akkam jirtu hordoftoonni chaanaalii Dhaloota Qubee suur-sagalee keenya kanarraatiin gaalee fi akaakuu gaalee ilaalla. Sanaan dura garuu chaanaalii Dhaloota Qubee kanaaf keessummaa yoo taatan sabskiraayib gochuudhaan mana keenyatti dabalama. Viidiyoon kun namoota hedduu bira akka ga'uuf laayik gochuudhaan eegala. Kallattumaan gara viidiyootti deema. Abbaa jennee kana kanumaan jalqabna afaanuma keenya katabne abbaanuma keenya katabne. Egaa gaaleen jechoota lama yookiin isaa olirraa kan ijaaramu ta'ee kan akka qaama tokko waliin socho'anii fi jechoonni kun jechuudha yaarrimee tokko kan bakka bu'anidha. Gaaleen jechoota qaama gaalee ta'an mataa fi miltoo irraa ijaarama. Mataan gaalee yeroo hunda hafuu kan hin dandeenyee fi akaakuu gaalee kan murteessudha. Mataan gaalee jechuudha. Haala kanaan akaakuu gaalee kan jedhaman gaalee maqaa, gaalee maqibsaa, gaalee durdubee fi gaalee gochimaa fa'aa jennee akaakuu gaalee akkanatti ilaaluu dandeenya. Fakkeenya yoo fudhanne inni konkolaataa magariisa bite. Inni konkolaataa magariisa bite. Jecha kana keessatti konkolaataa magariisa kan jedhu gaaleedha. Gaalee kana keessatti mataa fi miiltoo jira. Mataan gaalee akaakuu gaalee kan murteessudha jennee jirra. Kanaafuu konkolaataa magariisa yeroo jedhu konkolaataan akkuma beekamu maqaadha. Kanaafuu gaaleen kun akaakuu gaalee keessaa gaalee maqaati jennee murteessuu dandeenya jechuudha. Inni lammaffaan immoo gammachuun gabaabaa bareedaadha. Gammachuun gabaabaa bareedaadha. As keessatti gaaleen gabaabaa bareedaa kan jedhudha. Kanaafuu mataan gaalee gabaabaa kan jedhudha. Miiltoon isaa immoo bareedaa kan jedhu kana. Kanaafuu mataa gaalee ilaallee akaakuu gaalee sanaa murteessuu dandeenya waan jenneef gabaabaa kan jedhu kana fudhannee akaakuu gaalee murteessuu dandeenya. Akkuma beekamu gabaabaa dheeraa jechoonni jedhan kun kan maqaa ibsanidha. Kanaafuu akaakuu gaalee keessaa gabaabaa bareedaa kan jedhu gaalee maqibsaati jechuudha. Gaalee maqibsaa maqaa ibsa waan ta'eef jechuudha. Inni sadaffaan immoo soorettiin gara manaa deemte. Soorettiin gara manaa deemte. As keessaa gaaleen gara manaa kan jedhu kana. Kanaafuu akaakuu gaalee keessaa isa kamii kan jedhu yeroo ilaallu mataan gaalee kanaa gara kan jedhu kana. Kanaafuu gaalee keessatti gara, irra, jala jechoonni jedhan kun yoo jiraatan akaakuun gaalee sanaa gaalee durdubee jedhamee beekama. Kanaafuu gara manaa gaaleen jedhu kun akaakuu gaalee keessaa gaalee durdubeeti jechuudha. Inni afuraffaan immoo isheen huccuu miccite. Isheen huccuu miccitee jedha. As keessatti gaaleen huccuu micciteedha. Kanaafuu akaakuun gaalee kanaa maalii kan jedhu yeroo ilaallu huccuu miccitee yeroo jennu mataan gaalee kanaa huccuudha. Miiltoon immoo micciteedha. Isaan kana lamaan walirratti ilaallee akaakuu gaalee kana murteessuu dandeenya. Kanaafuu gocha ilaalaa jirra. Huccuu miccitee kan jedhu gaaleen kun gocha wayii nutti himaa jira waan ta'eef gochima jennee gaalee gochimaa jennee akkanatti ilaaluu dandeenya jechuudha. Kanaafuu gaaleen jechoota lama yookiin isaa olirraa kan ijaaramu ta'ee kan akka qaama tokkotti socho'anii fi hiika yaarrimee tokko bakka bu'anidha. Jechoonni lamaan kun jechuudha. Waa'ee gaalee hangana erga jennee booda gaaffilee tokko tokko ilaalaa deebiitti kennaa deemnaa jechuudha. Gaaffiin inni jalqaba akkana jedha. Himoota asii gadii keessaa gaalee baasii barreessi. Gaalee baasii barreessi jedha. Achumaanuu akaakuu gaalee ilaalaa deemnaa jechuudha. Inni tokkoffaan Magarsaan buna Wallaggaa dhuge. Magarsaan buna Wallaggaa dhuge.
As keessaa gaaleen kami kan jedhu yeroo ilaallu Magarsaan maqaa namaati. Kanaafuu inni buna wallaggaa jedhu kun immoo gaalee ta'a jechuudha. Buna wallaggaa jechoota lama irraa akkuma beekamu gaaleen jechoota lamaa fi isaa olirraa kan ijaaramu ta'ee kan mataa fi miltoo qabu. Jechoonni kun yaada tokko kan bakka bu'anidha. Kanaafuu mataan gaalee kanaa buna, miltoon isaa immoo wallaggaa kan jedhu kana buna wallaggaa. Kanaafuu akaakuu gaalee kanaa murteessuudhaaf akkuma beekamu mataa gaalee kanaa ilaalla. Buna wallaggaa kan jedhu kana bunni maqaadha waan ta'eef akaakuun gaalee kanaa gaalee maqaati jechuudha. Bishaan qulqulluu dhuguun fayyaaf barbaachisaadha. Bishaan qulqulluu dhuguun fayyaaf barbaachisaadha. As keessaa gaaleen isa kamii dhuguun? No. Fayyaaf barbaachisaa? No. Bishaan qulqulluu. Maaliifii? Bishaan maqaa, qulqulluun immoo waa'ee bishaanii san kan ibsaa jirudha. Kanaafuu bishaan qulqulluu kan jedhu kun gaaleedha jechuudha. Mataan gaalee kanaa bishaanii. Miltoon isaa immoo qulqulluudha. Kanaafuu akaakuun gaalee kanaa ammallee gaalee maqaati jechuudha. Inni sadaffaan qamaleen muka gubbaa teesse. Qamaleen muka gubbaa teesse. As keessatti gaaleen muka gubbaadha. Muka gubbaa jechoonni akkanaa yeroo dhufan mataan gaalee kanaa maqaa ta'us miltoon garuu gubbaa, jala, gidduu fi jechoota kana fakkaatan waliin yoo dhufe akaakuun gaalee sanaa gaalee dudduubeeti jennee murteessuu dandeenya. Kanaafuu qamaleen muka gubbaa teesse kan jedhu kun gaaleen as keessa jiru muka gubbaadha. Akaakuun gaalee kanaa immoo jechi gubbaa jedhu waan keessa jiruuf gaalee dudduubeeti jennee murteessuu dandeenya jechuudha. Afuraffaa bashaatuun barsiistuu afaan Oromooti. Bashaatuun barsiistuu afaan Oromooti. As keessatti gaaleen barsiistuu afaan Oromoo kan jedhudha. Kanaafuu gaaleen waa'ee bashaatuu nutti himaa jiru kun bashaatuun barsiistuu afaan Oromoo akka taate nu ibsaa jira waan ta'eef inni kun immoo gaaleen as keessa jiru barsiistuu afaan Oromoo jedhu kana. Egaa gaaleen kun jechoota sadii irraa kan ijaarame yoo ta'u akaakuun gaalee kanaa immoo barsiistuu afaan Oromoo jedhee waa'ee maqaa bashaatuu kanaa nu ibsaa jira waan ta'eef gaalee maqibsaa jennee akaakuu gaalee kanas akkanatti murteessuu dandeenya jechuudha. Inni shanaffaan immoo abbaan koo sangaa diimaa qaba. Abbaan koo sangaa diimaa qaba kan jedhu as keessatti gaaleen isa sangaa diimaa jedhu kana akkuma agartanii mataan gaalee kanaa sangaadha waan ta'eef sangaan immoo akaakuu gaalee kanaas asirratti hundoofnee murteessuu dandeenya jechuudha. Sangaa diimaa kan jedhu kana mataa gaalee kanaa ilaallee sangaan maqaa waan ta'eef gaalee maqaati jennee murteessuu dandeenya jechuudha. Inni ja'affaan immoo caalaan bofa qallaa dheeraa ajjeesse. Caalaan bofa qallaa dheeraa ajjeesse. As keessatti gaaleen isa qallaa dheeraa jedhu kana. Kanaafuu waa'ee bofaa nutti himaa jira. Qallaa dheeraa jedhee nu ibsaa jira waan ta'eef akaakuun gaalee kanaas gaalee maqibsaati jennee akkanatti ilaaluu dandeenya. Egaa gaalee maal akka ta'ee fi akaakuu gaalee qayyabattanii jirtu jenneetti abdanna. Egaa dhuma irrattis gaaffii tokko gaafannee viidiyoo keenya kanarraa xumurra. Gaaffiinis akkana jedha. Abdiin sa'aa aannanii bitate. Abdiin sa'aa aannanii bitate. As keessatti gaaleen isa kamii? Akaakuu gaaleettis ibsii jedha. Deebii isaa koomentii jalatti nu barreessitu.
Egaa viidiyoon keenya kanarraa asirratti xumurama. Egaa waa'ee gaalee isinii galeera jedhee yaada. Gaaffii yoo qabaattanis koomentii irratti nu barreessitu. Torbaan dhufu viidiyoo biraatiin wal agarra. Viidiyoon kun isin fayyadee jira yoo ta'e laayik nuuf godhaa. Namoonni chaanalii kana sabskiraayib osoo hin godhin ilaalaa jirtan immoo viidiyooleen garaagaraa kan isin barsiisan akka dafanii isin dhaqqaban sabskiraayib gochuudhaan mana keenyatti makamaa. Torbaan dhufu viidiyoo biraatiin wal agarra. Hangasitti nagaan nuuf turaa. Abbaa jennee kana kanumaan jalqabna afaanuma keenya katabne. Abbaanuma keenya katabne.